dhaggeeffadhume amma hattuu jedhe yeroo darbe haasofne miti hattuudhaan hattuu jedhan maaliif haara garuu innoo na taayira hattuunis hattuu jedhan maaliif namatti haara garuu xiqqoo modifaa hin gooneef maqaa zamanaa ittiin maxxansine akkuma maa hattuun inti siin kaan hin jaallattu amma fakkeenyaaf ati barna duuriyyeedhaa yoo jedhan duuriyyaa hunnisu ati duuriyyee yoo jedhan maaf dallana namni innoo itti jira hojiidhaan hojjetaa maaliif itti haara yooti duuriyyee jette maal qaba atoo innoo keeti shoof maaltu jira beektaa namoonni hin barbaanne jechuudha wanta itti sana hojjechuu wanti ni balfaa jiru fakkeenyaaf amma ati goota yoo jedhan jedhaa deema ati qabaataadha bar jedhan jedhaa deema sii galeera dubbiin irra bareedaan manaa keeti yoo jedhanoo dhuga jedha irra bareeda mirkaneessa irra bareedaan bultii kan keeti yoo jedhan eegaa jedha sii galeera dubbiin dhaggeeffadhu barigaa ilmi kan kee ilmaa miti jedhani gaarabboo godhe jedha keessatti moo hangasaa keessa jira la ishi innoo akka kanaan jedhe lugna namaa jechuun si yoo jedhan maayii balfa innoo luyna xabi'aa ilma namaattu qeequu hin dandeenye akkan qeeqamuu danda'u hannannis waa taabula yooti hattuu dheette moo maraataa wala guyyaa kana guutu akka fudhatama hin qabne sammuun itti hima wal didanii jechuudha amma gamaal jennaan namicha sanaan uumamni kan keetii fi ati wal biran jirtan walitti araarfadhaa jettanii jirtanii abbaa ofii wallole namni naraarsu abbaa ofii wallole kana namni naraarsu manguddummaan suma bira jirti of barbaadadhu jennaani